Ashama harka fuunee akkamtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaati. Oduu gaggabaaboo torban kana horni miidiyaa irratti kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa hojjettoonni eegumsa fayyaa hojii dhaabanii hojiitti akka deebi'an akeekkachiise. Obsi mootummaa daangaa qaba jechuunis ibsa kaleessa baaseen hubachiise. Ministeerri Fayyaa hojjettoota eegumsa fayyaa hojii dhaabaniifis akeekkachiisa cimaa kan kenne yoo ta'u, lagannaa damee fayyaa seeraan orkaadhaa jedhe. Ministeerichis ogeeyyii eegumsa fayyaa hatattamanis gara hojiitti akka deebi'an akeekkachiise. Gariin odeeffannoo sobaatiin dogoggorfamuunis kan himu yaada hamaa qabaachuu jechuunis dubbate. Addi bilisummaa Oromoo uummata afaan qawwee jalattis dhukkaamsanii dhiiga dhangalaasuun bilchiginnaa dhaabbachuu qabaa jedhe. Addi bilisummaa Oromoo baa'oon haala yeroo ammaa Oromiyaa ilaalchisuun ibsa baasanii dhiittaa mirga dhala namaa sarbamiinsa diinagdee doorsisaa fi ajjeechaa mootummaa bilchiginnaa Oromoo kutaalee hedduu keessatti raawwataa jiru akkan ulfaataa fi hammaataadha jedhe. Akka ibsa baa'oon eerutti mootummaan bilchiginnaa heera biyyittii cabsee aangoo mootummaa seeraan ala dhimma itti bahuun waliigaltee fi seerota idil addunyaa irra deddeebiin cabsee yakka waraanaaf sarbamiinsa mirga namummaa raawwataa jira jedhe. Kun ammoo gochoota seeraan alaa fi shororkeessummaati jechuunis yakkoota waraana suukaneessaa uummata nagaa irratti raawwatamu kan balaaleffatu ta'uu ibseetii jira. Mootummaan Oromiyaa irrattis ajjeechaa waraana labsuun daa'imman umuriin waraanaaf hin geenye humnaan mooraa leenjii waraanaatti erguu fi qonnaan bultoota lafa irraa buqqisee mirga lubbuun jiraachuu lammiilee dhowwatee jira jedhe. Patriarkiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyos tajaajiltoonni Bataskaana waraanaa akka hin labsine akeekkachiisanii. Patriarkiin waltajjii tajaajiltoota gidaamiif qophaa'e irratti ergaa kana kan dabarsanii miidiyaa Bataskaanichaa tokkotu gabaase. Dogoggorri tokko ni mul'ata. Dogoggoroota saalfachiisoon mul'ata. Kan nu arrabsiisan moloskoota ta'anii gara waraanaa deemu kun waan sirrii miti. Wal gorfanna jedhanii Abuna Maatiyos. Namni tokko nama lama ta'uu hin qabu. Namni tokko ejjennoo tokko qofaa qabaachuu qaba. Gara waraanaa deemee jedhee moloskeen tokko akkamitti dhaadata. Moloskeen inni kaanataa malee akkamitti gocha akkanaa keessa seena jechuun dubbate. Kun waan fokkisaadha. Waan kana hundi keessaanis calliftanii hin laalina. Gadoomiiwwan keessattis namoonni gochoota akkanaa raawwatan himatamanii tarkaanfiin hafuuraa yookaan amantii irratti fudhatamuun barbaachisaadha. Kun nama saalfachiisa. Waaqnis namnis waan kana hin jaallatu jedhanii dubbatanii jiru. Rakkoon mana jireenyaa nuuf furamuu qabaa jedhan barsiisonni manneen barnootaa naannoo Oromiyaa garaagaraa. Barsiisonni yaada isaanii kennanis mootummaan barsiisota dhaloota egeree qaraniif xiyyeeffannaa hin kenne jechuun komatu. Miindaan barsiisaa xiqqoo ta'uu kan dubbatan barsiisonni qaala'insi jireenyaa amma biyyattii keessaa jiru dandamachuu akka hin dandeenyes himatu. Miindaan isaanii mana kiraa bira akka hin dabarre ta'uu eeranii rakkoon isaanii kun isaan bira darbee adeemsa baruu fi barsiisuu miidhaa akka jirus dubbataniitii jiru. Mootummaan otuu rakkoo lafa mana jireenyaa nuuf hin furree rakkoon keenya nuuf salphisa kan jedhanii barsiisonni lafti dhabamee osoo hin taanes bulchiinsii fi fayyadama lafa mootummaa itti jirutu rakkoo uumaa jira jechuun himataniitii jiru. Oduuf biyya alaatiin. Raashiyaan lammii Awustiraaliyaa Yuukireen lolaa ture jettee waraana irrattis to'achuun hidhaa waggaa 13 itti murteessitee jedhame. USA'n himannaa balaa xiyyaara Itoophiyaa fi Indoneeziyaa wal qabatee Boeing irratti dhiyaate kaasuuf akka jirtu himtee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaa horni miidiyaa irratti isinitti makan ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbaniin horni miidiyaa irratti hanga walitti deemnutti immoo qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.